Harka fuunee ashamaa attam jirtu daawwattoota keenya kun qophii ODM Oromoo Digital Multimediaatiin kallattumaan biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessaa kan isiniif darbaa jirudha. Kan qopheessee qophii bareedaa kana dhiyeessaa jiru immoo ana beekan gulummaa irranaa Mardaasaati. Har'a maqaalee Mardaasaa muka kaasuun koo hin oolu attam jirtu nagaadhaa. Ijoon dubbii haasaa koo har'aa ABBAAIRRUMMAA KOLONEL ABIY fi KOLONEL MENSITU MARIYAMiin maaltu walfakkeessa kan jedhu ijoo tokkoo fi ijoon lammataa ani guyyaa har'aa miidiyaa kana keessatti kaasu inni lammataa immoo Xiyyaaraan reebamuun uummata Wallaggaa yoo maayin iccitiinsaa eenyutu sana keessaa harka qaba kan jedhu waan qulqullaa'ee fi miidiyaa yeroo darbe irratti kan hojjetame waan correctionii qabdu tokko sirreesseen isin qabaachisaa kan dura aansu kan Koloneel ABIY fi kan Koloneel MENSITU MARIYAM iddoo isaanitti wal fakkaatan koloneelonni kun lamaanii maalirratti wal fakkaatu maalirratti immoo adda kan jedhuni waanuma isaan dudubbatan tokko tokko kaasetan waan seenaan keenya galmeessitee keessirraanii waa tokko isinitti agarsiisaa jechaadha. Akkuma beektan yookaan akkuma waliinuu dhageenye koloneelli keenya kuni kaleessa yookiin har'atti bari'u kana ibsa miidiyaadhaaf laatanii ergaa haala yeroo jedhaniiti waqtaawwii maliktadhaniiti dhaamsa guddaa dabarfatan qabu. Dhaamsa sana keessatti dhaamsa kan bara Mengistuun Hayilemaariyaam aangoo gadi lakkisee haasaa isa xumuraa godhee wajjiniin walnatti fakkaannaan tarii hawaasni keenya kun attamiin ilaaltanii kana jechuudhaaf gaaffii isinitti kaasuudhaaf irtuma jennu ergan haasaa biriifii wayii isinii kennee booda abbaan barbaadan karaa meesenjerii seentanii dhaamsa keessan gabaabaa daqiiqaa tokko hin caalle kennachuudhaaf miidiyaan kun kallattiidhaan laayivii darbaa waan jiruu fi sagalee keessan kanan isin keessumsiisu ta'uu gamanumaan isin beeksisaa. Amma garuu dura dhaamsa dhaggeeffadhaati yaada keessan gara xumuraarraa godhadhaa akka miidiyaa jeequmsaa hin taane jechaadha. Egaan ODM miidiyaan isaa as miidiyaa hawaasaarra kan darbu miidiyaa ofitti hirkatee bilisummaadhaan jaarmiyaa kamiin iyyuu sababa waan kan biraatiif faayidaa irraa argatee yookiin maal godhee loogutu hin taane eenyuufuu kan haqa hojjetu kan uummata keenya karaa daandii gaariirra gaggeessu jajjabeessaa isa uummata keenya dogoggorsu garuu fuula uummata bal'aatti saaxilaa bifa biraatiin immoo seenaadhaaf dhalootatti akka darbuuf arkaayivii karaa yuutuubii karaa kilaawudii karaa wanneen adda addaa ofii kootii immoo arkaayivii qabuutiin seenaadhaaf dhalootatti darbee dhaloonni irraa akka baratuuf kanan qindeessu miidiyaa bilisaa miidiyaa walabaa ta'uu isaanis hin beeksisa. Baga gammaddan ODM kan keessan waan itti deemaa jiru kana hundumaaf miidiyaan haqaaf isinii dhaabatu tokko qabdu yoon isiniin jedhe diyaaspooraa kana keessaa tokko ODMidha. Kanaaf egaa yaada qeeqa ijaarsaa akkuma kanas immoo odeeffannoo manneen mootummaa keessaa kallattumaan akkana qaqqabsiistan gamanumaan imaanaa isinitti kennadha. Egaa amma mee haasaa tokko haasaa ABIY taasise xinnoo sekendii tokkorraa daqiiqaa 10 wayii daqiiqaa 19 meeqa ta'uu danda'a. Ani garuu hamma sana hin deemu yeroon qabdanii anis yeroon qabu. Kanaaf ABIY maal jedha laata yeroo dubbatu? ከጥቂት ከባቢ ያልዘለለ ድጋፍ ያላቸው ፖለቲከኞች በህግም በፖለቲካም ሆነ በሞራል መስፈርት ከእነርሱ በብዙ እጥፍ የተሻለ ቅቡልነት ያለው ፓርቲና መንግስት ሀገሪቷን እየመራ መሆኑን መረዳት ይኖርባቸዋል። አማ አስከሰቲ ኮሎኔል አቢይ ፉዳተማ ከን ቀምኔ ጫልስቴ ጢባርቱም ጃርሚያሌ ብየ ከነ keessa jirtu fudhatamas kan hin qabne fudhatama isa fudhabsiisee
warri kuni waanuma warra kan keenyaa kana waan bilisiginnaa wajjiniin waan wal fakkaatu yookiin waliin dorgomtu kan hin qabne homaa waan akkas akkasiitu kunoo akka jeequmsa wayii kaasu barbaaddi jedha koloneel Abiy Ahmed. Kana qofa miti. Bara deemuudhaaf ka'e sana mangeen keenya koloneel Mangistuunis bifuma wal fakkaatu kanadha kan inni dubbatu. ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራቅ የሚመጻደቁባቸው አይነት ሮኬቶች የአውሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል። Of tuulummaan isaanii wal fakkaata mangeenis Afrikaa miti hin jireem addunyaa kana kan galagalchu rookeetti jireem maal jireem qophoofneerraa oomishneerraa jireem biyya akkasiitu nu jireem. Nuyi jaarmee akkasiitti saphaa akkasiitti paartii akkasiitti jedha ture. Mange gadhiifamuu isa biyyattii sana gadhiisa Zimbaabuweetti dhaqee waan lubbuu isaa baafatee hamma ammaatti waggaa 30 ukkaanfamee achi keessatti dulloomee tortoree du'uuf jedhu kanaan dhaamsi inni battala isheedhumaa dubbate dhaamsa of tuulummaati. Nan qaba jaarmiyaa kootu caala paartii kootu caala waraana hin qaba waraana sitti bobbaasa akkas kan jedhudha ture. Abiy Ahmedis kanuma irra deddeebi'ee kan inni eekamu kanadha koloneel Abiy Ahmedis. የቀድሞውን የምርጫ ሰሌዳ የተወካዮች ምክር ቤት ሲያጸድቅ ያልተነሳ የህጋዊነት እና የቅቡልን የህግና የስርዓት አካሄድ ነው። የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ሃይማኖታዊ የብዙሃን ድጋፍ ላለው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን እስኪያስረክብና አዲስ ህገ መንግስት እስኪጸድቅ በጋራ የሽግግር መንግስት መስርተዋል። ወሮታ mootummaa ce'umsaa nuun jedhan kana jedheen hiika seeraa itti laachaa jirraa jedhe isaan kun jedhe ilaa tokko immoo asumarratan comment godhaarii fadhee warri barreessitanii itti kennitan warri koloneel Abiy itti barreessitanii kennitan gorsitoonni isaa achi 4 kiiloo kan jirtanii maaltu South Africa maaltu America maaltu Colombia xibaara hunda isaa dhaggeeffadhee laafan jedha cuunfee sinitti hima. Yeroon itti koloneel kana dhaggeeffachiisu yeroon qabu dhiifama. Maaltu is rakkise jara koo warri barreessitaniif warri qindeessitanii wannoo kennitanii inni iskiriinii irraa dubbisu kuni maaliifi waan biyya ormaa waan egaa research attamitti Kolombiyaan attamitti South Africa isayyuu immoo keessa baatanii akkamitti Ameerikaan fakkeenya attamitti fakkeenya godhattu siin waa'ee transitional government waa'ee mootummaa bulchuu waa'ee maalii waa'ee hiikoo seeraa maal taatan jira. Utuu nama dhageessu ta'e ilaa kanadha kan nuti wal dadhabaa turre warra raabaadorii jettee waggaa arfan kana xibaartee sitti aangoo kennite kanas wanta ittiin qoosaa jibbaa ture. Waanuma litireecharii hooqisuudhaaf galaana isaa keessa dhugaadha kan jiru anadha. Researchii addunyaa kana poolitikaadhaan sochoosan isaan gidduun olaa isaaniin argaa olaa isaaniin artikelii isaanii daily subscription godhee imeelitti nu dhufaan imeelii kan yuunivarsiitiitti nu ergamaa waan nuyi dubbifnu utuu isin irratti gadi balaqamna ta'e hin fayyadu malee Oromoodhaaf ta'uu hin danda'u akka itti Kolombiyaan bulchitu Abiy Ahmed akka itti Ameerikaan bulchituu fi akka itti Oromoon buluu qabu. Kan keebar eessa yuun jiru jalqaba waan gaarii tokko dubbatteetta yaadatta asuma keessaa baafna malee dhaqeetan biyya biraatii isinii ergifadhaayi akkaataatti biyyi kun sooshaalizimii maarkizimii leenizimii xiqabeeshoo mangistuunis maaliinis fide miti ani isin keessaan dhaladhee isin keessaan sinii baasaa asumaan moodelii baasaa nuun jettee turte yeroo sana akkanitti gurbaan kun sirna gadaa ilaaluu barbaadee dhagaa. Tarii bulchiinsa sirna gadaa dimokiraatawaa kan ta'e Oromoo keessa ilaalee Oromoo keessaa budduufattee baasuuf jedheetan biyyi keenyaaf nagaa dhuftee gammade. Amma immoo munaaga jalqabde gaama munaagaati jalqabde Kaalifoorniyaan bixiqiriyyoo maaltu si rakkise waliin simuu namana. Kanaaf beekumsi diyaasporaan nuyi asii sirraa xibaarruu fi aktivistoonni sirraa xibaaran Oromiyaa fayyaduu kan dideef kanaaf. Scientists honyaallo 76 country mitiqriye suni Oromo fayyadu kan inni deef achi jira modelin Oromo fayyadu Oromo ceesu Oromo tarkaanfachiisuuf Oromoof Oromiyaaf gaanfa Afrikaaf nagaa kennu
ach Oromiyaa keessa jira. Ach sirna gadaa keessa jira. Ach abbaa duulaa harka jira. Abbaa duulaa gammadaa hin jenne. Ach foollee harka jira. Ach qeerroo bilisummaa Oromoo harka jira. Maal taatanii nama rakkistu? Tole dubbii kee baay'ee dhaggeeffadheetanii harka turrafiin lafa mee waama namichi kun jedhe dhaggeeffadheen yeroo si dhaggeeffannu view yeroo baay'atu si jaallannee fas tokkaadhe maal jette namittiin sammuu hantuutaa kun yenne kan si dhaggeeffannu achi booda immoo utuu uummanni hin dogoggoriin dabnee uummata karaa qabsiisuudhaafidha. Kanaaf dhaggeeffannaa sittiin bulluqiin followeriin feesbuukii no kan nuti follow si goonuuf dabnee utuu ati daameejii hamaa uummata keenya irra hin kaa'in correctionii laachuudhaafidha. Qajeelfama laachuufidha. Kanaaf warri edit godhanii Amaariyaa sana sitti qindeessanii paperii meeqa screenii haa tolu birrii qabdu ruumii keessatti ol wannoo gootan kuni achirraa dubbistu suni nan beeka waan ati gootu sana warra teknooloojii walumaan kuraa jirra waan ta'e waan ati gootu sana nan beeka so hin fayyadu ABIY maali lubbuun jiraachuun barbaaddu nama ko maal taate men tuffatiniiti waan nu si gorsinu fudhadhu xiqqoo jiraatta so dhugaa kun sinjir innata mabbatota intin haylaachuun tazagaajitዋል ምናምን ማለት መንጊራን በረቱዋል መንገ ሜኮት ጥኖ ተኩ ነው ያደቺስ ነው ዱጋ መንገ አይ መንገ መንገ ዳፉ ኩትባል ይረሳል ገንዘብ ቴክኖሎጂ ሰው እዚያ አድርሰን አሁን ቴክኖሎጂው ከተዘረጋ ነገሩ ከተወጠነ በኋላ በገንዘብ ጦት መቀጠል ተሳነን እያንዳንዱ መልስ እንዲህ በቀላሉ የምታዘዝና የምትደፍሰው ስላልሆነ ለማተኮስ የሚወሰነው ከአብዮታዊ ጠቅላይ መምሪያ ከኔ ነው ከኔ ነው በቃ ከኔ ነው ከሱ እኮ ነው ከጓዳ መንግስቱ ኃይለማርያም ከሱ ነው በቃ የምታዘዘው በቀጥታ አዲስ አከስታተ ኮሎኔል አብይ everything ካንተ ነው ማልቱ ሲዲፒሲ በቃ በአንተ ትይዛዝ አሁን amma ga interpretation ni warri laatan seerarratti warri hi kalaatani atamma akkas godhaa jetteni amma nutti ergaa jirtu suni gidduu kana nu beeksisuudhaaf jettu tu paarlaamaan hin diigamin isas akkas godhaa jetteettaan why from top to down abiki why malif top irra down dhufawa malif from down to top in dhufu malif ummanni simbushu Malif sagalee uummataa dhageesse akka uummanni barbaadu sanatti hin bultu sila umuriin kee baay'ee dheerata umuriin bulchiinsa kee waan uummanni jedhu bari waan uummanni jedhutu jira moo hin dhageessu moo sammuu kee daftaraa fi diyaaqonessi cufee namanana maali dhugaa xinqolaa sirratti godhanii atoo xeentee turte maali ofirraa ifattu just that's devil miti ofirraa ifadhu malee sammuu dhala namaa si keessaa fuudhanii bar takka nama dhaga'uu diddee bar Oromoo dhaga'an jirtu Oromoo qofa moo miti namoota ciccimoo dhaga'uu diddee Oromoo aangoo sirraa fuudhee maal godhee siin achi yaabbachuu barbaadee mitiin bar akka waan barbaadu qabaa isa kana naawannoo jedhi ittuma fufii siin jedheen maaliif gaafa filannoon dhufu yoo barbaade si gata yoo barbaade si simata amma garuu ati maal goote completely ABBAAIRRUMMAA fudhattee baate bakka har'a keessumattuu haasaan kee har'aa dhaqa dhaggeeffadhaa waliin dhaggeeffanne haasaan kee har'aa kan Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa inni biyya gadhiisuudhaaf jii tokko torban lamituun haftee sana dubbate wajjin wal fakkaata maaltu sitti ariifataa jira tarii namana waan ta'e sitti ariifataa jira ta'a kadhadhume waaqa isa dhugaa kooti mee waaqayyoon kadhadhu loltuu ati qopheessite sunis mee akkuma waan guddaa tokkotti hin ilaalin ilaa tokkoffaayi namni dhaadatu let me give you a lesson amma gaa alana ammoo koorsiin sii kenna dhugaan siin jedha burjaajoftoota akka keessanii kanaafanii ani dirqama barumsa kennuun narra jiraata namni ABBAAIRRUMMAadhaan gadi bu'u yoo xinnaati waan sadii dhaan confidence gaarii qabaachuu qaba number 1 dinagdee ana jiru economy
baay'ee qabaachuu qaba. Sustainability ta'uu qaba diktaatera ta'uu barbaada taanaan. Erga fedha qabaatte akkamitti akka diktaaterummaa ta'anan si gorsa gaa. Erga karumaatti deemturan si gargaara. Tokko dinagdeedhaan baay'ee cimuu qabda. Garuu hin fakkaataa biyyi sunii jedhe. Number 1. Biyyi sun oguma dinagdeedhaan biyya guddataa jirtudha. ABIY waggaa 27 jaran nu saamee nu xaraganii nu arraabbatanii ba'an. Erga ati aangootti dhufte liqii nurratti roobsaa jirta. Biyya sanarratti liqii ati mallatteessaa jirtu, liqeeffataa jirtu kan waggaa 50tti dhibbatti nurraa galu miti. Nan beeka kan. Liqeeffattee har'a mallatteessitee isheen harrettiin ani yoon du'ee saardoon biqilinii sana ati amma bushitaa idaa garuu biyya irratti lafa dhoobsisteetu baate qajeelta. Suni abaarsa guddaadha. Sanaaf lammata immoo dhukkubni koovidii kun iyyuu gara inni uummata geessuun beekamu. Sa dhugaati. Biyyan keessa jiru kana keessa uummata 77,000 lubbuun dhume biyya guddaa hundaa qaba. Miliyoona tokkotu qaawwayitu qabamee ciciisa. Itoophiyaa keessa yoo galee maal akka ta'u atis beektaa anis beeka. Already galeera sobdanitti riippoortii 15 nuun jettu inni isa ta'u. Waaqayyo akkuma afaan keessanii nuuf godhu jechuun akka waan hin jirree nuuf godhu. Inni sun hawwii kooti namna dogogomuu hin feenu. Biyyi sun dinagdeedhaan jira yoo ati jette ziiroodha beenne hundumayyuu. Tokko. Lama diktaaterii ta'uu barbaadda taanaan. Sekuritiin kee olii hamma gadiitti amansiisoo ta'uu qaba. Diktaaterii ta'uu barbaadda taanaan. Abbaa irrummaa barbaadda taanaan. Haa ta'u malee sekuritiin kee hundumtu olii hamma gadiitti borcamaadha. Leave alone warra gurguddaa ani beekan mucaanas taa'u kun dormii keessa taa'ellee tikoota kee wajjiniin, tikoota isin qabdanii wajjiniin odeeffannoon harkaa guuraa oola. Hin jirtan jechaadha. Tiki kee diigamaadha. Already. Hin jiru barti dhugaa konsiin jedha ABIY tiki keessan hin jiru. Maaliif? Kanuma Geetachoo Asaffaa ijaaree deeme mataasaa bookoo. Kanuma Geetachoo Asaffaa inni iyyuu hin diigamne. Maala na amani kan. Hin diigamne inni iyyuu caasaan sunuu cicciramee hin dhumne. Tika ati abdatte maa inni maalo? Tika ati abdatte maa inni? Meenatti. Kanaaf gama tikaatiinis already biyyi sun zeeroorra jirti. Kolonel Abiy. Zero. Dictaatorii ta'uu qabaannaan tika from top to down hamma aanaa gandaatti already harka kee keessa galuu qabu. Maaliif gaafa isheen kaate chuu gooteellee gadi. Haa ta'u malee ganda baadiyyaa keessa including Finfinnee keessa warratti bosonatti nan ajjeesa jettu sanatu guutee jira. Hin beektu boqana dhugaan beektu ammatti. Warratti xiyyaara ergitan waan xiyyaaraatti nan deebi'a. Warra sin bosonaa gaachi goda lixa wallaggaatti ajjeesuuf wannoo jettantu Finfinnee keessa jiru. Attamitti hin beektu. Attamitti ati namni tikarra waggaa 10 meeqa 20 meeqa wayyaanee wajjin hojjettee attamitti har'a caasaan tika kee diigamuunsaa borcamuusaa akkamitti wallaala. Waboo dabalatee bar Finfinnee keessa jiru necessarily reenjarii akka kee kana uffatanii dhufanii beet mangistii dhaabachuu qabu. People are working man hojjechaa jira tikni cirameera. Tika kee gidduu qoodama baay'eetu jira. Maaliif? Warri Amaaraa dantaa wayii barbaadu isaanis warra illiitii Amaaraa wajjin hojjetu. Aanan si dhoksa. Warri Tigree achi keessatti kolonelummaan yookiin ajaja adda addaatiin jiru hin gowwoomeen warruma Geetachoo Asaffaa fi warra Maqaleefaa wajjiniin hojjetu caasaa achuma ergu wantoota tokko. Warri kan Oromoo ilaa sittanimaa abii kochita kana. Warri kan Oromoo hin gowwoomeen
walakkaan isaanii ol warra bosonaa wajjin hojjetu. Warri daboobii akkasuma caasaa tikaa isa kamtu cimaadhaa iyyuu abdatteetu har'a kana abbaa irrummaa labsata akka waa hunduu jiru harka kee jiru hin jirtu. ABIY AHMED adaraa dhaggeeffadhu. Akka dhaggeeffattu kana beeka. Waan baay'ees dhagayeera. Sadaffaa hawaasummaa. Jaalala hawaasummaa. Hawaasni Oromoo si harka jiraa? No. Amaarri si harka jiraa? No. Warri Dabuubii si harka jiru? Hin jiran. Warra Amaaraa utuu ati hammam gammachiisuudhaaf dhamaatu didan. Waanuma ati afaan Oromootti sana nuu dubbattuuf sin amanan. Ajandaa isaanii fuulii dhibbaa akka ati gargaaraa jirtu beenna. Ajandaa naftanyaati. Isi hin quuftu jarri Abiy. Isa dhugaa kooti hin quuftu utuu ati morma kee kana kennitee fi qalamtee fi hin quuftu jarri. Kanaaf isaanis daanna happy. Okay. Erga ulaagaa kana sadaniin hin guuttu ta'ee namana. Maalumatu abbaa irrummaa kana. Maaliif abbaa irrummaa kana akka ati labsatte maal akka ati barbaadde isa dhugaa kootii naan galle. Maaliif wallaalaa goota uummanni barii sabni keenya akka qancare maaliif wallaalta? Caasaa sirratti ijaaramee jiru maaliif wallaalta? Atoon nama militarii keessa turte waggaa 12, 13, 14 kaate maal attamitti dhuguma biyya sana wallaalte moo? Maaliif sagalee dheekkamsaa, sagalee sin ajjeesaa, jeneraalonni qophaa'aniiru, meeshaadhaanis qophoomneerra. Waay! Meeshaadhaan utuu qophaa'u ta'ee nama በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም namoonni harka abbaa irreedhaaf yeroo baay'ee harka namaa dha'u koloneel Abiy mangistuufis harkuma dha'aa turani hamma gaafa torban inni gadhiisee baduutti. Warra harka siireebanii hin amaniin. Maybe namoota sitti naanna'anii harka siireeban qabda. Namoota harka cha yeroo dubbatamu kana kun waan amaleeffatame beektaanu keessatti. No akkasumatti dubbiin bishaataan lafarra jiru maalidha? ABIY AHMED Oromoo gantee hin ganamte. Arba itti ati Oromoodhaan gaaf tokko arba itti. Ela gowwoomsuu yaalta Oromoo kana hin dideegaa hin gamnoome. Oromoo arba sanaa gante ammaati. Hin diddi. Hin tuffatte baay'ee tuffatte Oromoo. Oromootu immoo amante dhiiste atis kana beekta Oromootu immoo marcuma sana sii kenne. Waaqaa gaditti. Haati kee waggaa 7 sitti himtu. Sabaatanyaan gursii taatu iyyuu riyaalitiin dhugaan lafarra jiru Waaqayyoo gaditti kan marcumattii sanarra marcumattii dhiigaa sanarra si kaa'ee Oromoodha. Oromoo tuffatte. Afaan isaa tuffatte. Sirna isaa tuffatte. Saba isaa tuffatte. Hin ajjeesiste. Hin fixxe. Imboa Oromoon manaa wajjin gubate Oromoon waggaa lamaan kana keessatti kan wayyaanee waggaa 27 nurratti raawwanne seenaa gaddisiisaa seenaa boosisaa nurratti raawwatte koloneel ABIY AHMED. Seenaa fansii kaa'aa jira. Sittani amma himaan jirti tokko seenaa dhaloota kana booda waggaa kuma amma lafti waaqni jirutti waan waraabe kun hin ta'a. Aniifati hin deemna. Kanaafi abbaa irrummaarraa qabbanaayi. Isi koloneel Mangistuu Haile Maariyaamii wajjiniin waan wal si fakkeessu koloneel ABIY AHMED waan baay'eetu jira. Yeroo kootu daawwattoota qonna jalaa nuffaa dookumentarii biraan anuunan fida hammasitti waan kana waan gochaa jirtu kana please
naatas gabbaay easy hin fayyanne mangistuufa hin fayyanne abbaan irrummaa hin fayyanne yoo danda'ame akkuma kanaan dura dubbatu sammuudhaan hadeebi'amu gara sammuutti hadeebi'amu. Ani akka kootti olaantummaan Oromoo qofaan keessaa ba'ee biyya sana keessatti lafaa dhiitu kan jedhu ilaalcha akkasii hin qabu. Sabiif sablammiin kamuu nagaadhaan jiraachuu qaba. Nama na ilaame Geetachoo Asaffaa qabna jettanii xiyyaara ergitanii bira darbe achumatti warri biyya sanaa xiyyaaricha hijack godhan Niwuziilaan dhaggeeffachaa turu. Biyya keenya irratti immoo garuu Wallagga biyya aannan si obaasaa turan warra damma si unachiisaa turan warra buna kana akaanii ofii qolasaa dhugaa qishira si obaasaa turan sanaatti maal goote beektaa seenaa gaddisiisaa xiyyaaraan reebsiste beektaa. Xiyyaaraan reebsiste biyya sana. Higaleedhaa xiyyaaraan uummata keenya reebsiste. Warra kana godhanii akka kutaa lammaffaatti akka miidiyaa kanaatti gadi fidaa jira. Waan godaannisa hin dagatamne. Godaannisa jabaa uummanni keenya xiyyaaraan yeroo torba reebame. Wallagga. Tu dubbattoo gaatii kan qabattee tika kennatti migana. Tika keetu hunda sanaa kenne. Tika keetu tika kee si jala jiran ati qaba jettutu naa kenne. Ragaan immoo naa kenname. Yoon ragicha maal godhe maqaan chaappaa namaatu ba'a hin barbaachisu. Correctionii tokko garuu kan hin kennu namni kun namni yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee xiyyaaraan reebamuu uummata Wallaggaa Yilmaa Mardaasaa jedhee dabarse suni Yilmaa Mardaasaa utoo hin taane raawwii sana kan raawwate Tasfaayee Ayyaaloo nama jedhamu ta'uu akka naa beektanidha. Namicha kanadha. Namichi kun qomoon Oromoo himataa ture deebi'ee amma ani Amaara qulqulluudha jedhee naannoo darra naannoo Salaalee gad qarqara daangaa warra Amaaraatti dhalatee dhalachuudhaan Oromummaa hin qabu tasumaa hin qabu isaa fi namicha keenya kanatu beektu nama kana isaantu ajaja gurguddaa warra fuuchuudhaan warra kana wajjiniin tika kana wajjiniin wal ta'uudhaanidha. Uummata Wallaggaa biqiloota Wallaggaa sana xiyyaaraan yeroo torba ficcisiise. ABIY utuu hattuu yookiin namoota balleessaa qaban baasuu hin danda'ama ta'e Wallagga irratti tuun taane xiyyaarri sun warra Maqaleedhaan nu saaman nu ajjeesan nu fixan jennu sana dhaqee fidee dhufa ture. Marroo isa Wallagga lixaa keessa jiru fuuchuudhaaf helikooftariin waraanaa xiyyaarri waraanaa laga sana bu'u silaa dhaqeetu Geetachoo Asaffaa isa waggaa 27 si xuuxee nu xuuxe jennu isa nuu fida ture. Marroon homaa sin goone marroon kan inni si gargaare akka ati dhuftee aangoo qabattu si gargaare. Si gumaachi. Jara sana sirraa galagalchuu keessatti qooda fudhate. Kanaaf inni adamsamaa utuu hin taane silaa badhaafamaayyuu ture. Nuti kan fedhaa turre ABIY egaa sammuu gowwummaati kan keenya haa jennu amma kee gamna miti. Marroon kunis dhufeedhuma si wajjiniin taa'ee Daawud Ibsaa kunis Maariyoon kunis aktiivistiin kunis walitti dhuftaniitu qe'ee tokkotti galtanii teessanii mari'attanii biyya kana fuutanii deemtu jennee abdanne malee akka ati Oromoo qorbaatee abbaa qabeenyaa rukuttee waan Oromummaa fakkaatu rukuttee Oromummaan baay'ee sum'iidha biyya kana Itoophiyaa ijaaruu keessatti yoo barbaachisaa ta'es immoo waggaa 1,000 akka Oromoon dacheerraa hin kaane gochuu hin dandeenya jettee dhaadachuun sin barbaachisu ture. Akka itti sin yaadni bara. Akka ilma guddifachaatti qe'ee keenyatti qe'ee Oromootti guddataa aannan dhugaa damma xuxuxxachaa aadaa baraa afaan baraa waan bara yeroo kana keessa waan yeroo guddattee qulqulluudhuma keenya Oromoodha kuni. Kanaaf immoo Oromoo walitti nuu qabaa jennee si abdanne malee as kolaastee achi kolaastee lammaa asiin booksitee sana gootee ukkaamsitee sana goota jennee hin abdanne. Warra kaartoonota akkanaa isa dhugaati hin fuuta gadi fiddaa warra akkasii kana gadi yaastee ittiin nutti taphatta jennee hin yaanne dhugaa kun siin jedha.
Oromummaa madhabdi. Abbaa duulaa gammadaa qeeqaa turre miti. Abbaan duulaa gammadaa oromummaa qaba. Relatively oromummaa qaba bara. Waan kan Oromoo irratti aannan yaadadda waan seenaa bareedduu karaa gumuus kana maal ta'e Oromoo Wallaggaa miidhuu dhumnaan riiskii tokko fudhatee hojii inni hojjete yaadanna. Just Oromummaa xiqqoo tokko irraa arganne bara wayyaanee keessa. Bara mallas akkasii ijatti babaastu keessa iyyuu. Ati immoo sittoo ija kan babaasu hin jiru maaliif xiyyaaraan nama reebsisuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Egaa yeroo sanatti yeroo xiyyaara sanaan haleellaa balaa raawwatan sana keessatti namicha kana dabalatee maqaa isaa maaloon dhabu jedhu namoonni. Isa dabalatee namoonni ergama guddaa hojjetan seenaa Oromoo keessatti kan yaadatamanii isaan kanadha. Namicha kanadha. Namicha Tasfaayee Yaaloo jedhamu. Akka nama nafoo waa sardamee ariifatee waa balleessuu waa reebuutti dafanii xiyyaara asuma achi wannoo jedhaniitu ajajan. Ergasii booda dhaqee jirana maallaqi yeroo sana biqiloota bosona Oromiyaa gubuudhaaf gadi ergame hundumtuu intarneetiin ibsaan maaloon kun badee halkanii guyyaa reebanii pileeniidhaanii silaa inni mataansaa dinagdeen sun mataansaa waa baay'ee ijaara naannoo Finfinneettis ta'ee naannoo adda addaattis. Bilisa daraa Waaqayyoo. Abiy Ahmed mee sitti ariifatteetti waatu jira. Tarii waan akkas nama godhu waatu jira. Qalbii keetti deebi'i nama kiyya. Waa'ee nama Yilmaa Mardaasaa jedhamu kanaa jajee samiittis ol kaasuuf utuu hin taane waan baay'ee wanti waa'ee isaa beeku jira. Naannoo galaanitti waan maatii kanaa wajjin hojjetu kantiibaan obboleessaa kantiibaadha. Waan investimentii waan dinagdee waan maalii hamma qeesaa keessatti oolee inni buluutti na harka jira namni kun. Hamma kanatti hamaa miti eerfoorsii keessa hamma kanatti gocha sana yeroo sana gara Jarmanitti ka'ee yeroo sanatti wanta raawwatame sanaaf iyyuu dhufee na'ee attamitti xiyyaaraan lammii ofii dha'uun baay'ee kun nu gaafachiisuu malaa waan gadhee goone kana jedhee nama kanaa wajjin amma ta'e walitti wannoo jedhanii gaarreeffataniiru. Inni kun immoo baay'ee gammadaniiru rukutamuu Wallaggaa maaliif aaraniiru waan marroon achi wannoodhaan Arregaa sagaleedhaan akkas godhataa injifannoo goone jedhaa kana aarii kana gaafa bokkuu kun namichi inni kun barbadaa'uma qabdii maal tokko jala wannoo hin qabdu jedhee jara kana wajjin walii galanii namichi kun immoo beektu tikadha mucaan booti ofiin jedha hojii isaa beektu walii galanii ture ibsan. Wallagga seenaadhaaf haa ta'u kun seenaadhaaf ol keewwanne kana. Akka itti nu reebsistan. Ammas akkanatti fakkaatutti xiyyaarri ittiin biyyi reebamu qopheessaa jira malee Abiy Ahmed waa malee akkas wannoo jiru. Yoo baay'ate I don't know mootonni darbanii xiyyaaraan wannoon mallasaan al tokko lixa Oromiyaa jiru humna lixa Oromiyaa akka waliigalaatti Wallagga baay'ee sodaatu. Just qabadhaa kana. Humni Wallagga keessa jiru baay'ee sodaatu baay'ee extremely mallasaanis baay'ee waan sana sodaatu ture. Xiyyaaraan al tokko ergee innis hamma danda'ame gara ji'ootaaf reebsisee biqiloota qe'ee maala hunda dagoogsee lubbuu baay'ee balleessee darbe. Jarana seenaan dagatiinaa. Itti deebi'eetu ammas bara maal keessa nutti wannoo ta'e bara Abiy Ahmed kun wannoo jedhaa jiru kana keessa immoo deebi'ee xiyyaaraan reebamuun jarana dachee keenya irratti tariimee takka Wallaggaa Confederation jennee akka itti akka ba'amu barbaadan moo jarri kun saba Wallaggaa kana saba biraarraa adda kutanii biyya mataa ishee dandeesse akka taatu barbaadan haa ta'u dhugaa kooti hin beeku. Maaliif akka xiyyaaraan uummata aramatee qotatee malee hamaa namarratti yaadne.
ani Oromoodha jedhee Oromummaa isaa qofa compromise uummatan goone malee Itoophiyaanii caccabduu hadeegduu namni wala gubuu miti kaayyoon Wallaggaa. Kaayyoon Wallaggaaf kaayyoon Oromoof Oromiyaa tokkuma. Oromoo kan ta'e qulqulluu Oromoo kan ta'e nagaa barbaada bilisummaa saba isaa irratti kan isaa irratti qajeelummaadhaan nagaadhaan jiraachuu barbaada. Uummata waaqallee sodaatu waaqayyoon illee waaqessuudha uummatichi. Maaliif daguugama obbo? Maaliif Habashaan afaan barte maaliif kun nama taa'ela? Tokkoffaa hin gaafatama kun baay'ee hin turu rakkoon qabu. Yoo baay'ate helikoofteri harka jirtuun biyya ollaatti baqatu. Wanti isaan gochuu danda'an yoo danda'an lubbuu isaanii oolfachuu hin danda'u. Baduudhaan akkuma mangee jechuudha. Kanarraa kan hafe uummata mo'uuni hin yaadamu kun wanta hin danda'amne hin godhiina. Obbo Tasfaayee Ayyaalaw Amaartichaa siinis kan ajaju si olis namicha jiru Amaarticha nan beekaa namicha kana ol namicha ajajus ni beeknaa sirriitti beeknaa namni suni nama Adam jedhamudha. Amma gaa isa kana kan ajaju Biraanuu Juulaa kana kan ajaju egaa innumti Amaarri sun illee kan isin ajaa'ibu Wallaggi reebamuu keessatti ይሄ እኮ እንዲህ መሆን አልነበረበትም ጀዳን እንሲ ከነብየ አረባ ከነ ረቄራ ሮሰና አኩመ ነፎቲን ወለኩመ ደ ቶርባኒት ቁልቁሌሲና አኒቱ ገዲ ወኖ ጀዳኒ ቁልቁላው ፊዲደ ኩኖ namni dhugaa fi waaqa beeku homaanto wallaggi sanarraa dandamatee kumootaan kan itti ergaman hunda humni wallagga sana keessa jiru takka baay'ee nama ajaa'ibayyuuti humni biyya sana keessa jiru humna namaas hin fakkaatu humna wayii waan maajikii wayii biyya sana keessa kaa'ee fakkaata konkolaataa meeqaan loltoota fe'anii dhaqu jijimiidha ol hin deebitu isheen kaan achumatti qabanii tarka kennattee leenjii gashu isheen kaan immoo akka dogoggoraan ofuma isheetii dogoggora uumtuun tortortee samtee humni sun amma gaa achin jiru yaa obbo keenya injiru achin jiru amma qeekee jiru humni guddatee humni bal'atee isin to'achuu hin dandeenye keessaanis alaanis isinitti qophaa'eera silaa ce'umsa kana akkuma jedhametti karaa bareedaa ta'een karaa smooth ta'een ceesistanii isinis biyya sana irratti nagaadhaan gammaddanii aangoo lafa keessanii yoo aangoo uummanni yoo sin keessise uummanni yoo barbaade uummanni jaallatee namaa waggaa 50 moote Abiy Ahmed inni up to the people miti amma wanti jettu against people them against maal fiddaadhaam kanatti gochaa jirtu maal fiddaa waraanni na harka jira akkuma mangeen keneen wedhu nata ajaja lammaan hin ajaju silaa situ ajaja lammaan hin ajaju lammaan achi taa'ima mallattoo kenna hin ajaju inni maaliif isa yoo barbaadde isa hin kaastayyuu hin ajjeesistayyuu maaltu beekamee hin eegname. Abiy Ahmed baay'ee ariifatti kanaaf waan akkasii kana Please irraa deebi'ii waan abbaa irrummaa kanaa siin jedha miidiyaan koo ODM. Inni kan biraani Oromiyaa keessatti ajjeechaa amma deemaa jiruun quba siin qabaachisa ijoollee. Dhaggeeffadhaa. Oromiyaa keessatti ajjeechaa hamaa ajjeechaa guddaa adeemaa jiru dudduubaan kan jiru eenyufaadha kan jedhuun tokko tokko isin ageessisa jira keenya. Ajjeechaan baay'ee deemaa jira. Ajjeechaa kana keessatti kallattiidhaan hirmaannaa guddaa kan gochaa jiranii Shimallis Abdiisaa fa'i. Namicha kana fa'i. Gabra Mikaa'el jettan Damballaash Gabra Mikaa'el jettan kanadha. Egaan waa'ee taakkalaa utuun kana dubbadhu waa'ee taakkalaa ta'uu narbee obbo Taakkee ishee maallaqa waan barbaade yoo ta'u itti dubartii tokkotti as diisetti himte sana beekaniin miidhu ati gowwaa hammanaati meekan kee qobaattanitti deebi'aa ilaa akkas miti Taakkee
iddoo beekan jiru iddoo akkuma amma sin achi keessaa gaangisteroota bittanii namoota ajjeesistan miti. Biyyattiitu lammii isheetiifis jooraa akka beekaniifis sareefis hantuutaafis mirga biyya eegdudha. Biyyi kuni waan barbaadde eessayyuu taa'e eessayyuu kireeffadhuu taa'e kaameraatu biyya isaarra jira. Utuu ati waa aakshiniin fudhatiin qaamni si qabatu jira. Anis waa gochuu hin danda'u. Iskiriiptoo kana darbadhee ija namaa keessa buusuu hin danda'u. Biyya seeraati maaliif utuu manni kee inni boosten gurgurame utuu isa akkaawuntii biyya keessaa qabdu hunda nama tokko laatti dhaqi beekaniin ajjeesi jette hin danda'an. Baal nagaraati. Kanaaf aaddee keetiinis homaa qindeessuu kana dhiisiin dhama'iinii akkas miti dubbiinii jedhiini ishee kana dhaamsuma xinnoo sii dabarfachuu. Keessumattuu biyya keessa teessanii biyya alaatti maaloo ajjeesifna maaloo eegna jettanii xiqqoo ishee akka Chaayinaa akka naannoo Afrikaatti gochuu dandeessu. Maaliif Chaayinaan sirriitti jira wajjin lafa hirattee saamtee waan gootuuf mootummichumtuu waa gochuu danda'a. Warra akka biyyoota ollaa Keenyaa, Jibuutii, Afrikaawwan kana keessatti warra korraapshinii warra gubboo kana saaman waan ta'eef birrii doolaaruma akkas 50,000 tokko yookiin 5,000 tokkotti kennite qaasii guru namatti na ajjeesaa jedhe. Ameerikaatti akkasuma. Ameerikaatti akkasuma. Namatti baqate isheen ajjeesisuu miti. Daabboo kenniteefiitu bishaan kenniteefiitu nagaadhaan jiraadhu garuu balleessaan godhiinis hin jetti. Anaan freedom of speech kan ammoo unlimited fudhuus hin jetti. Kanaaf ani amma heera isheen naa kenniteenani freedom of speech isheen naa kennite bilisummaa kanaan iyyuu taa'ee isin qeeqaa jira malee eessaan fidanaman. Kuni biyya kanatti mirga dirqama gaafa hojjettu seenu dura constitutionii download godhee aksesiisaa online jira. Mirgi koo dirqamni koo maali? Mirgi an qabu maali? Kan jedhu dubbisa dura. Maal taate? Kanaaf waan akkasii easy. Ati wallaalaa hin ta'in maal asittan dhufee baradhaa jechaa jirta miti. Asittis immoo dhuftee jiraachuudhaan mana mijeeffattee dubartii ishee Eertiraa kana haala qaqqajeelfachaa jirta miti. Namni biyya qaroome waa'ee biyya qaroomee beeku akkamitti biyya ormaatti nama ajjeesuudhaaf riisarchii jalqaba. Riisarchii kee easy. Isumaayyuu immoo tole. Waa'ee Facebook keetti deebina. Amma kana itti deebi'u waa'ee uummataati. Waa'ee kan koo miti. Waa'ee isa xiyyaara jala jiru. Waa'ee isa ajjeechaa jala jiruutti deebi'a. Amma gaa Oromiyaa keessa immoo jara keenya humni tokko humni poolisii Oromiyaa fakkaate namicha garraamii kana yaadattu yoo taatanii namicha qallaa kana nama naannoo Ambootinatti fakkaata namni kuni yeroo darbillee dhagaadhaan waa mocoraniiru magaalaa Amboo keessatti garra eenyu dachaasaa biti maadhamaa. Jeneraala haa ta'uu maala ta'uu koomishinara Oromiyaa akka ta'e nan beekaa waan egaa poolisii Oromiyaa yookiin immoo humna dafee qaqqabaa kanaa isaan kana hoogganu miti. Ajjeesaniitu namicha kanatti qabatu. Namichi kun quuqama wayii qaba. Yeroo kan wayyaanee sanas sababa quuqama isaatiif gara abaawottuu shakkaniitu xinnoo aangoorraa wannoodhanii lammaan kee gara aangootti gaafa dhuftu namicha kana cimaa akka isheen taate waan beektuuf sabboonummaa isaaf gara aangootti fidatte. Abiy kee immoo namicha kana galaafachiisuuf just waaqayyo isaa eegu. Isa dhugaati jechuun biltiginnaa miti anaaf wannoo tokko miti. Jiidhaa Oromoo kana waaqayyo isaa eegu. Maaliif achi naannoo sabbataatti koomishinaricha Salamoon sana akka galaafatan namicha garraamii kana akka hin galaafanne maddan qaburraan sinitti himaa jiraan. Taargeet godhameera namichi. Maaliif quuqama wayii qaba? Namni Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu sanarraa inni kan inni hawwu namni nagaadhaan akka jiraatudha kan inni hawwu garraamtichi koo. Sirna sana jala taa'ee. Haa ta'u malee bineensonni kee irratti sii hojjechaa jiru. Akkasumatti poolisoota Oromiyaa keessa makamanii qaaqaaqaa kan godhan akka gaangisteroota kuma tokko leenjifatanii Taakkelee Shimallis Abdiisaa isa kana ta'anii. Hin qindeeffatani. Namoonni kun yeroo poolisiin Oromiyaa waan wacame tokko qabbaneessuu dhaqu kan isa kanaan ajajamu jechuudha. Kan namicha koo kanaan ajajamu kanaa
yeroo isaanii sana tasgabbeessuu yeroo dhaqanii isaan fakkaatanii keessa dhabatanii maqaa poolisii Oromiyaa wayyaan sanumadhaa qaaqaa godhu gadi taa'anii ergasii booda shanan tokko kunnan tokko ajjeesuu zan wannoo godhu jechuudha. Namicha kanaanii nama ficcisiisaa jira maaludha akka kanatu qindaa'aa jira. Poolisoota Oromiyaa keessattis gaangisterootatu ijaaramaa jira gaangisteroota maallaqaa. Bareechanii ijoollee isaatii qomoon isaanii walakkaan akkamiisa jedhu yeroo darbe dubbadheera waan ta'eef keessa deebii hin barbaachisu. Egaa gara xumura dubbiitti biyyi sun garamitti adeemaa jira. Biyyi keenya sun garamitti adeemaa jira. Keessumattuu namoonni Oromoo fakkaatanii Oromoo keessatti dhalatan jala keenya uummata keenya miidhaa jiran namicha yeroo baay'ee waan irratti hojjedhee fi nama kana irra deddeebi'ee kaasuun natti hin tolle namicha Araarsoo Mardaasaa jedhamudha. Yaadattu Araarsaa Mardaasaa jechuun seenaadhumaa bakka dookumentarii kana keessatti hafutti utuun yeroo darbes keenyarra waan ta'eef namoota akkasii sanadha. Keessumattuu ijoolleen naannoo Amboo jirtan ijoolleen giddu galeessa jirtanii please of eeggadhaa namichi tarkaanfii gadhee badisaa isinirratti fudhachaa jiru namoota naannaa keessanitti dhalate namootuma nama kanaan hoogganamu ta'ee namicha Araarsoo Mardaasaa jedhamudha. Araarsaa Mardaasaa jedhamudha. Yeroo darbes isinii irra deddeebi'ee isinitti meeraa waan baay'ee ajjeechaa biyya sanatti raawwachaa ture hundaa kan hojjechaa ture isaanidha. Kan uummata kana ajjeesaa uummata qabsaa'ota ijoollee Amboo daguugan obbolaaf obboleettii kan galaafachiisaa turan isaanidha. Kanaaf namoota kanarraa of eeggadhaa. Namoonni kun namoota sabboontota ofirraa dhiiban qeerrota foolleewwan jiran namoota ofirraa rukutan namoota akkasiiti ijaaramaniitu jarri kun. Namoonni kun warroota akka Lammaa Magarsaa fa'aa kana hin jaallatani namoonni ijaaraman kun. Kanaaf namoonni kun kallattiidhumaan daguuggaatti ba'aniiru. Nama akka maalitti ajaju eenyu Araarsaa Mardaasaa sana naaf hidhika. Nama kana fa'idha warri naannoo giddu galaatti ilaa namoota baay'ee sin jalaa miidhu ji'a kana booda. Namoota baay'ee ajjeesu. Namoota baay'ee ajjeesisuu ijaaraniiru namicha kanatu ijaare. Namicha kanaa fi namicha Dambalaash Gabra Mikaa'el jedhamu sanaa fi Shimallis Abdiisaa fi Taakkelee Uumaatu isinirratti ijaare. Yaa uummata Amboo Gincii uummanni Adaamaa Shaashamannee jirtan hundumti keessan daguuggaa yeroo dhiyootti bifa nageenya tasgabbeessuutiin jedhanii isinirratti ajjeechaa raawwatamuuf kan itti gaafatamu tokko isa kana lama warra akka Taakkelee Uumaa Bantii fa'ii warri maallaqaan hamma funyaaniitti maallaqa kana wannoo godhanii isin daguugsisuudhaaf jedhanii warroota akka namicha kanaati. Kanaafi yoo daguugamtanis seenaan kanadhaati kana kaadhaa gaafa tarkaanfii kana eegalan kanatu ta'a. Ammasitti garuu walii isaaniitti ka gidduutti garaagarummaa guddaatu jira. Yeroodhaa yerootti ABIY kasaa warra masaraa keessatti eegan yeroodhaa yerootti gaggeddara. Isatti dabalatee immoo namicha eengadda biyya kana dhufe Itoophiyaa sana dhufe Isaayyaas Afeworqiin warra koomaandoo warra Eertiraa liqeessee fiira feesisee gashaa jira. Isaan kun kallattumaan tika mootummaa sana keessatti sababiin isaa loltoota gidduutti rakkoo guddaatu diivizhinii guddaatu jira waan ta'eef warra Tigraay warra Amaaraa akkuma kanas warra kan humna Oromootiif immoo humna kennan waan akkasiitu keessumattuu warri sabboontonni rukutamaa jiru humna biyya sanaa keessa. Jeneraalonni akkuma jedhanitti warra kan biraatiin bakka buufamaa jiru warra haafaaf qulqullummaa Oromoof keessaa hin qabneeni. Kanaaf rakkoon baay'eetu jira. Umarratti kan isiniin jedhu warri uumaadhaaf sagaddanii Waaqayyo na dhagaa jettanii Rabbi na dhagaa warri jettanii fuula uumaatti kadhata godhaa. Salaata godhaa.
kadhata dhagaamu godha. Kadhata isaa abaluun ajjeesii haadha manaasaaf maaloo isaa walitti naqii kadhata tiraashii akkasiin kadhatina warri amantii. Kadhata biyya keenya gargaari. Biyya keenya yaa Waaqayyo sitti laanne ati harka keetiin nu eegi. Dhiiga nu oolchi, haadha ilmoo boossu nu oolchi. Dagoggaa sanyii biyya keenyatti aggaamame nu oolchi. Warruma sammuun keessaa fuudhame kana sammuu nagaadhaan illee yoo aangoo gadhiisuun itti barbaachise nagaadhaan gadhiisanii akka deeman utuu nama hin fichisiisin. Yoo immoo itti fufuu qabu ta'e immoo sammuun isaanii sirratee taa'anii warra mari'atan. Waa lama keessaa tokko qofatu isa fayyada amma Abiy Ahmediin akka anumtu akka nama ilaalaa jiru kana keessatti. Tokko yoo danda'e humnoota ofirraa ari'u kana walitti dachaasee garaa bal'atee dhiifamni rakkoon qabu Abiy Ahmed dhiifama waliin jenna. Rakkoo maalii qaba? Warra ariite, warra qolatte, warra saamte, warra maalii isaanii qabeenyaa isaanii saamte saamsisaa jirtu abbootii qabeenyaa dabalatee walitti fidan. Nama hin tuffatiin, nama foloowerii nama 100 qabu hin tuffatiin. Nama tokko duuba nama 100 jira yoo ta'e hin tuffatiin. Aktivistoota biyya sanaa warra yeroo hundumaa bilxiginna jedhan hin jajiin warra bilxiginnaa jibban illee waan. Ani gorsa xinnoon si gorsala. Garuu guddaadha gorsi kun. Aktivistoota yeroo hundumaa እኛ የብልጽግና ልጆችን ilmaan badhaadhinaati jedhan qofa sirbi suni baay'ee sin fayyadu mangistuunis yeroo inni ittiin እንደዚህ እናደርጋለን jedhu chachachachacha isa dhiisi warra si mormu warra asi maasheen biyya alaa kana keessa aktivistoota abii mastigo jettu kana injirtu amma taanaafte Hisqeel Tsaggaayee maal ugaa konsin jedhamti isaaniin iyyuu waammadu. Dhugaa ergi pileen ergiiti let us discuss jedhiin nam balaaleffatina kottaamee mariyannaa jedhiin ugaa konsin jedha yeroo duraa sitti meeran balbala cufadhaate ji'a tokko mariyadhaa Itoophiyaa hin balleessinaa ilmaan keenya dhiiga hin jijjiigsinaa mariyadhaa abaa'oo kees waammadu ugaa konsin jedha kaafaa'oo kees aktivistii kees ishee akka re'ee mar'attus ishee akka maalos walitti fidaa mariyadhaa Abiy Ahmed inni ati jette hin baasu. Inni ati ganama kana fakkaarte ugaa konsin jedha miidiyaa kootu siin jedhee taajjabaaf viidiyoon kun hin ta'a ji'a 2 3 4 booda viidiyoo kana nan fidaa waanan jedhe raawwatama waggaa 3 4 dura waanan jechaa ture raawwatameera ammas raawwatama ani raaga keeti elaa walitti qabiiti warra si deeggartu miti warra si mormitu walitti qabatu. Gorsa xinnoodha kun. Biyya alaa kana keessa kan jirtu warri waccu kunis dhiibbaa irratti qabdi. Biyya sana keessatti hin qabdi. Hojii salphaa hojjenna sitti hin fakkaatin. Anaa waamicha goriin beekani bilxiginnaa simannaa kadhateedhanii immoo ijoolleen laayivii kayyaan. No hin jiru sun. Ana bira hin jiru. Ankoo mul'anni kan bira poolitikaalee keellee miti kan koo. Ankoo jira ankoo dhiise anuuf xadhaa. Amma ati aktivistoota ala kanaa waan ufanillee adeebi'an muudi siin hin jenne waanii mariyadhu. Yeroo mariyattan immoo ila keessatti mariyadhaa dhugaa kun siin jedhe miidiyaa yuu dhoksaa nuunuu dhoksaa silaa wanti mariyatame akka wannooti utaaltee baate jechuun malee wanti dhoksaan addunyaa kanarra amma hin jiru jechuu kun malee achi keessaa ishee akka re'eeyyitu akka jawaarinis waan. Dhugaa ani dhugaa jawaariif siin ani tokko garaagara baaseen beeku baaseen. You are the same. Dhugaa. Haa ta'u malee nama waccisiistu jaarmiyaan qabdu wannooni jawaar nan beekaa lafarraa homaan qabdu qeerroo foollee maaloon kun abbaa qaba sanan beekaa humtuun jiru. Gaafa isheen nan du'a jette namoota itti ergee oolche nan beekaa namoonni gargaaran jiru. Namoonni sun namoota malee yookiin qeerroon ofumaan foolleen ofiin of ijaaree jira malee jalan jirtu gurbaa jalan jirtu. Garuu immoo sinkadhaa ishees waan. Maaltu sirrii diinuma kee faallaanuma kee kan deemtu faallaa kee ta'uu isheellee ni ilaalla. Waan abaa'oo kana mee dugdatti hin gatiin dulloomaniiru jette. Kijibdu tokko immoo Abiy Ahmed
መቶ ምናምን የፖለቲካ ምናምን እንትን እዚህ ያለ የማይባሉ ጀቴ መቶ ምናምን ፓርቲ የለም ባኪ ቢበዛ 2 3 4 ፓርቲ ነው ባሶዳ ፓርቲን ገልማይሩማ ፓርቲ ታቢኮ ጆብሪክስተር ታኤሩማፍ ሞ ሙጫጂማ ሙጫ ፍንፍነትና ደሱ በቃ ጆሌን ትበርባደ ፓርቲ የተሩማ beekan democratic party eleyon nama kuma tokko register galmees fadheetani dhufe burtukaan miidhagsaa gaafadhe osheenaa eeyyamte party matoonaan jetta no atis beekta partiin jirtu xinnoodha jaarmaan jirtu xinnoodha dhibbas hin guuttu ishee ciccimtuu sana ishee kan dhiise ishee ciccimtuu sana sadan arfan sana walitti qabeeti ishuma si gaggabsaa jira isaani wajjin mari'adhu yoo dandeesse ishee tuffatte mootummaa ce'umsaa jedhamu kana ani immoo isa irra encourage godha isatu si fayyada mootummaa ce'umsaa yoo ijaarame I'm sure namni Professor Mararaa achirra kaa'uuf yookiin Daawud Ibsaa achirra kaa'uuf miti natti hin fakkaatu yookiin immoo xibaartota aktivistoota Prime Minister gochuuf miti lakki bulchiinsi fi xibaarri garaagara leadershipin garaagara leadershipii cimaan isinuma keessaayyuu bahuu danda'a jira uummanni kaa'achuu danda'a isinuma keessaayyuu garuu siinis kaa'uu danda'a ABIY mee walitti kottaatiin fakkarsuu kana dhiisiitiin nama na abiddarra ejjetteetta humna ga'eetu humna to'achuu dandeenya jira ati helikoofteri tokkittiidhaan biyyaa bahuu dandeessa uummata keenya nu jalaa daguugama sababa keetti abbaan irree dhumarratti numa mo'ama garuu uummanni nu jalaa wareegama and akka koot namni 5 umurra ati shaa'itte as biyya Ameerikaatti dhuftee koolu galuutu irra gaariidha garuu ati namoota 5,000 ooluuf itti erga aangoo kanatti dhuftee hin godhina ABIY hin dhaadatiin gorsara kuni gorsiko kuni annani utuu fudhattee balaa baay'ee oolcha kanuman siin jechuu barbaade nagaatti walitti deebina ammas kan biraa seenaa kan biraatiin dookumentari baay'eetu hojjetama ODM miidiyaa haqaa miidiyaa homaa eenyurraayyuu maaliin barbaanne warra haqa qabu qofaatu na wajjin hojjeta warra sagaleen isaanii bade isaan kanatu na wajjin danda'a fayyaa ta'aa maddeen koo hundumtuu kana fi odeeffannoo hafe kan biraa qindeessa